biyya kana keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufeera jedhame wal dirree siyaasaa bal'isneerra jedhame dhaabotni hundi akeeka isaanii karaa nagaa tarkaanfachiisuu danda'u jedhame erga waadaan seenamee sochii eegalle booda amma wanti ta'aa jiru haala duraanuu ta'ee hin beenneen murni aangoorra jiru waan qawween harkasaa jiruuf waan waraanni biyyaa harkasaa jiruuf waan qabeenyi biyya kanaa harkasaa jiruuf waan poolisaaf tikni biyya kanaa harkasaa jiruuf kana hundumaa meeshaa godhate warra ilaalcha siyaasaa adda isarraa adda gara biraa ta'e qaban akka fedhetti gochuun danda'a waan jedhuuf gochuus waan danda'uuf itti roorrisuu waan danda'uuf akka isaaniin sochoone akka isaan akeeka isaanii karaa nagaa hin tarkaanfachiifne akka isaan deeggartoota isaanii ijaaranii filannoof hin qopheessine akka isaan filannootti karaa nagaatiin dorgomanii biyya kana bulchuu keessatti qoodan fudhanneef qawweedhaan doorsisee ofiisaa aangoorra turuudhaaf kan socho'aa jiru ta'uu isaa nu agarsiisa. Yoo murni aangoorra jiru waan qabeenya biyyaa dhuunfateef waan waraana biyyaa dhuunfate akka meeshaa isaatti itti dhimma ba'uuf waan humna tikaa seekuritii biyya kana dhuunfate akka meeshaa isaatti itti dhimma ba'uuf yoo akkana kan godhu ta'e haala kamiin dhaabonni siyaasaa bilisummaadhaan socho'anii filannoon nagaadhaan filannoon dhugaa haqa qabeessi biyya kana keessa geggeeffame haala kamiin uummanni bakka bu'oota isaa filate haala kamiin mootummaan uummataa biyya kana keessatti ijaaramee nageenyi dhufa nuuf yaaddoo guddaa ta'eera jecha irra deddeebinee himneerra yeroo dabrees asuma bakka kanatti yaaddoo keenya ibsanneerra amma sisumatu jabaatee itti fufee deemaa jira wanni wayyaawaa jiru hin jiru yoo akka kanatti murni aangoorra jiru murni aangoo qabatee jiru waan biyyi kun qabdu hundumaa humna biyyi kun qabdu hundumaa dhimma isaatiif dhimma aangoo isaatiif itti dhimma ba'ee paartii siyaasaa warra kaan irratti ilaalcha siyaasaa isarraa adda ta'e irratti dhiibbaa godhee hacuucee roorrisa ta'e akkamitti lammiin biyya kana aangootti poolitikaatti hirmaachuu naafu nageenyumti lammii biyya kana akkamittiin wabii qabaata yoo ati murtii mana seeraa tokko malee humni mootummaa humni hidhate dhufee akka barbaadetti mana kee cabsee seenee rasaasa sirra dhukaasee sitti roorrisee qabeenya kee hunda fuudhee yoo fedhe fudhatee deema yoo fedhe ni sakatta'a yoo ta'e akkamitti akkitti biyya kana keessatti dimokiraasiin gad dhaabbatu akkamitti akkitti nageenyi dhufu adeemsi mootummaan amma itti jiru kun biyya kana keessatti ibidda dhaamuu hin dandeenye qabsiisuudha jennee amanna ibidda dhaamsuu hin dandeenye qabsiisaa jira. Waan takka biyya kana keessatti ta'een bennitu ta'uuf deema yoo mootummaan kun atattamaan sirrachuu baate yoo qaamonni hundi gaafatama isaanii bahachuu baatan yoo uummanni dafee mirga isaa falmachuu baate wanni kun dhaabbachuu qaba yoo jechuu baanne hundi keenya uummanni akka uummataatti paartiileen siyaasaas akka paartiilee siyaasaatti wanni kun dhaabbachuu qaba yoo hin jennu ta'e yoo murna aangoorra jiru kana waan fedhe yeroo akkasitti godhu itti dhiifna yoo ta'e biyya kana keessatti ibiddi dhaamuu hin dandeenye qabachuuf deema wanti takka biyya kana keessatti ta'een benne ta'uu danda'a jennee yaaddoo qabna sodaa qabna yoo akka kanatti humnaan deemee ofii isaa qofa aangoorra turuudhaaf akeeka siyaasaa akka isaa qofa itti fufsiisuudhaaf umrii aangoo isaa qofa dheereffachuudhaaf akka kanatti ka deemu yoo ta'e wanti barbaadame sun wanti wareegi guddaan itti bahe sun wanti bara dheeraadhaaf ummatoonni biyya kanarratti wareegamaa turan sun cilee bishaan buute tahee biyyi kun rakkina amma duraayyuu akkuma nama jedhe argitee hin beenne arguuf deemti. Kanaaf yaaddoo guddaa qabna. Kanaaf mootummaan akka waan kanarraa dhaabbatu warra akeeka siyaasaa isaanii qofa irratti hundaa'uudhaan hidhe doorsisaa jiru hojii dhorkaa jiru sochii dhorkaa jiru kanarraa dhiibbaa siyaasaa kana irraa kaasuu qaba. Karaatti deebi'uu qaba. Nageenya akka dhufu yoo barbaadame biyya kana keessatti dimokiraasiin akka gad dhaabbatu yoo barbaadame mootummaan uummataa akka jiraatu yoo barbaadame adeemsi mootummaan ammatti deemu kun atattamaan dhaabbachuu qaba. Kanarratti uummannis gaafatama isaa bahachuu qaba. Mirga isaa falmachuu qaba. Callisuun qabu. Roorrifamaa jiraachuun dhaabbachuu qaba.
jenna nuti. Uummanni roorrifamaa jiraachuudhaaf qophaa'e hin jiru. Mootummaan aangoo irra jiru kana beekuu qaba. Akka kanatti uummata roorrisaa itti fufuun hin danda'amu. Uummanni roorroo bifa kanaa jala jiraachuudhaaf qophii qabu hin jiru. Biyya balleessuuf deemtanii dhaabbadhaa. Bara dheeraadhaa fi waan humnaan hojjetamu kun yaalamaa bahee jechuudha. Bara dargiis yaalamaa bahee, bara wayyaanis akka gaariitti yaalamaa bahee, dadhabamee jennaan jechuudha. Kan amma karaa nagaatiin namnu inni mirga uummata isaatiif falmaa jirus deebi'ee dhufee karaa nagaatiin uummata keessatti sagantaa isaa ibsatee dorgommii jiru hundaatti irraa qooda fudhatee filannoon dhugaa godhamee uummati immoo kan barbaade filatee kan inni barbaade sun immoo mootummaa biyya kana keessatti mootummaa isaa akka ta'uu fi jedhamee jechuudha. Kan akka nuti biyyatti deebinu ta'e. Warra mootummaa irra jiran dubbachaa turan ajjeesuun, hidhuun, doorsisuun mo'amuudha. Kanaaf kanaan booda namni tokko hin hidhamu ilaalcha siyaasaatiin hidhamuu hin qabu. Biyya kana keessatti nagaa argamsiisuudhaa fi karaa sirnaa dimokiraasiin dhugaa dimokiraasiin sirnaa gad dhaabbachuu danda'uu qaba. Yoo dhugaadhaan biyya kana keessatti nagaan haa bu'u jedhame, yoo uummati biyya kana dhuguma nagaadhaan haa jiraatu jedhame, waan namatti jiran kana dhaabbatanii ilaalanii dhiibbaa garaagaraa nuu fi akkasuma immoo jaarmoota biroo irratti godhan sana dhaabanii filmaata dhugaatiif, filmaata dimokiraatawaa ta'eef, filmaata amanamummaa qabuuf karaa aanjessuun kan mootummaa kanaati jechuudha. Gaafatama guddaa waan kana irratti kan qabu mootummaa biyya kanaati. Kanaaf mootummaan kun dhaabbatee of ilaaluu danda'uu qaba jechuudha. Uummati keenyas immoo mirga isaa falmachuu danda'uu qaba jechuudha. Uummati keenya abbaa murtiiti. Murtiin hundaa uummata kana harka jira jechuudha. Kan keenyallee, kan warra nu hidhaa jiru kanallee, kan warra nu doorsisaa jiru kanallee hundaafiyyuu gooftaan yookaan abbaan murtii uummata kana uummati kunis ilaalee adda bilisummaa Oromoo dhuguma balleessaa jira. Yoo nu balleessaa jiran inni nu gaafachuu danda'u qaba jechuudha. Yoo mootummaan kun immoo waan humna harkaa qabuuf, waan qabeenya biyya harkaa qabuuf, waan hunda harkaa qabuuf nu dhiibaa jira ta'e immoo mootummaa kanas dhaabbadhu jedhee mootummaa kanas gaafachuu danda'u qaba. Oromoo doorsisanii, Oromoo goolanii, Oromoo tumanii, Oromoo hidhanii ni bulchinaan abjuudha. Kanaaf mootummaan kun akka gaariitti deebi'ee ilaaluu qaba jechuudha. Kana duraas bara ajjeefamaa turre, hidhamaa turre, doorsifamaa turre, qabsoon keenya hin dhaabbanne har'a bakka gahee sana gahee jira jechuudha. Har'a nu doorsisanii, nu tumanii, itti fufnee aangoo sana qabannee bulcha yoo jennu abjuudhaa jennaan jechuudha. Dhumnee dhabamuudhaaf wanni feete hidhamnee asitti waan fedhan irra ga'uudhaaf murannee as jirra malee deebinee dhiyeessinu kan taane ta'uu keenya uummata Oromootiin mirkaneessuu barbaadna jechuudha. Bololli aangoo nama tokkoofu bu'aan qabu. Namni bolola aangoo qabu jaamaadha, ijaan waan arguu hin danda'u. Namni bolola aangoo qabu dhagalaadha, gurraan dhaga'uu hin danda'u, waan namni dubbatu dhaga'uu hin danda'u jechuudha. Wanni amma deemu jirus kanaa jechuudha. Inni kun immoo nu hundaafuu balaa fida malee nagaa hin fidu. Kanaaf qaamni dhimmi kun biyya kanaa ilaalu hundinuu bolola aangoo irraa dhaabbannee waan namni jiru dhaggeeffannee waan deemaa jiru laallee fedhii uummata kanaatii fi fedhii biyya kanaa dursinee isa saniif yoo ka hojjennu taate malee biittuutiin balaa irraa dandamachuu hin dandeenye keessa kan galchaa jiran ta'uu itti dhaamu barbaanne jechuudha. ABO jibbanii uummata Oromoo jibbanii biyya tana tasgabbeessineet bulchinaan abjuudha. Jibbansa kanarraa dhaabbannee jaalalaan walii yaaduudhaan keenya haasofnee mareennee rakkoo qabnu hiinee bifa sanii qofaan yoo deemne biyya tana qabaachuu dandeenya. Taamma jirtus taatee ta fuuldura yaadnullee qabaachuu dandeenya jechuudha. Yoo sun hin taane biyyi tun rakkoo kana caalatti deemu deemti. Uummanni Oromoo si callisee taa'uu hin qabu jechuudha. Hidhamee tumamee roorrifamee mootummaa dhufaa dabraan dararamee jiraachuun itti fufuu hin qabu. Uummanni Oromoo mirga isaatiif ka'ee dhaabbachuu qaba kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaadna jechuudha. Isa mootummaan miidiyaadhaan yakka biyya kana keessatti hojjetamu shanee jedhu nuun galu waansaa ofii isaatii yakka hojjete ofii isaatii shira akkuma reefu jenne aangoo siyaasaa isaa umurii aangoo isaa turfachuudhaaf shira hojjetu sana qaama hin beekamnetti maxxansuudhaaf qaama hin jirretti hin jiru qaamni shanee jedhamu
isa hoggana caasaa dhaabaa keessa jiru isa anitti miseensa ta'e. Inni immoo qaama hoggana dhaabaa keessaa tokko malee qaamni biraa kan of danda'ee socho'u shanee jedhamu. Toltu isaa ta'u hamtuu ka dalagu nuti hin beeknu. Sana mootummaa gaafadha maal inni shaneen eessatti mogga'e qaamni shanee jedhamee jiru eessa jira dhaaba kamii yoom ijaarame jedha gaafadha. Hin beeknu waa'ee shanee mootummaan himatu hin beeknu nuti. Akeeka eessa deemna galmi keenya eessa ka jedhu kana beekuun barbaachisaadha. Jaarmiyaa Adda Bilisummaa Oromoo jalatti akeeka baa'oo jalatti ijaaramnaa wal barsiifnaa sagantaa heera siyaasa Adda Bilisummaa Oromoo sirriitti hubannee wal ijaarree wal barsiifna. Ijaarsa adda addaa nu barbaachisa. Dammaquun qofti gahaa miti. Ganama yoo irri dammaqnu akkam namatti dimimmisaami suuta suuta namaa ifaa suuta bari'aa deema. Dammaquun qofti gahaa miti. Hubachuu qaba Oromoon. Hubachiisuu qabna. Akkamitti hubachiifna? Akeeka Addi Bilisummaa Oromoo lafa kaa'e, akeeka xaliilaa, akeeka qulqulluu, ka burjaajii hin qabne uummata keenya sirnaan barsiisuu danda'u qabna. Oromoon sirna gabroonfataa nafxanyaatiin cabee afaan meeshatiin gabrummaa jalatti kufe ni gabroome jechuudha. Sabni gabroome immoo dhaaba akkamii isa barbaachisa? Dhaaba bilisummaa isa barbaachisa. Ijaarsa bilisummaa isa barbaachisa. Akeekni Oromoo maalinni sirna gabroonfataa kana cabsee bilisummaa uummata isaa mirkaneessuudha, dhugoomsuudha. Kana hubachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Rakkoon guddaan hawaasa keenya keessa jiru tokko asirratti. Akeekni keenya maali? Maaliif duune? Maaliif duuf jirra? Eessatti deemna? Ka jedhu san adda baafnee beekuun baay'ee barbaachisaadha. Galma keenya san hin beeknu yoo ta'e borus tokko dhufee afaan yoo nutti midhaa'e wajjumaan dibbee deemna jechuudha. Warri የኢትዮጵያ አንድነት ላይ አንደራደርም jedhanis gadi bahanii bilisummaa yoo nuun jedhan wajjumaan dibbee deemna jechuudha. Kana ta'uun qabu jechuudha. Akeeka keenya baruun barbaachisaadha. Akeekni akka nuti ciccinu kaayyoo keenyaaf akka nuti duunu galma keenya akka galmaan geenyu humni boba'aan gaasni guddaan akeeka Adda Bilisummaa Oromoo lafa nuu kaa'e jechuudha. Kanaaf kana hubachuun Oromoof baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha. Kanaaf qeerrooniif qarreen Oromoo, dargaggoon Oromoo, uummanni Oromoo kan jala hiriiruu qabnu, jaarmiyaa nuti jala hiriiruu qabnu, jaarmiyaa akeeka bilisummaa bocee lafa kaa'ee kanarratti du'ee fidee harkaan nu ga'e jala hiriirree akeeka saniif deemuun murteessaadha. Oromoon gaafa akeeka kanarraa maqe maraammartoo biraa keessa gala. Kanaaf burjaaja'uu akka hin qabne gadi fageessee isinii dhaamuun barbaada. Hariiroon sirna Itoophiyaatii fi uummata Oromoo gidduu jiru hariiroo gabroonfataa fi gabroomaati. Hariiroo cunqursaa fi cunqurfamaati. Warri aangoorra bahe warri isteetii kana dhuunfatan uummata keenya cunqursanii uummata keenya hacuucanii qabeenya isaa saamanii namummaa isaa salphisanii hiyyoomsanii wallaalummaa gadaanaa keessatti hambisanii irratti aangomanii jiraachuu barbaadu. Eenyutu saba isaa ganee dantaa saba isaa waggaa 27 guutuutii beellafti gurguraa ture. Har'a immoo eenyu saba isaa ganee warra diina tarsiimoo uummata Oromoo ta'e qabsoo uummata Oromoo eenyutu gurgure? Akkamittiin murni waggaa 27 guutuu qabsoo uummata Oromoo beellafti gurguraa ture? Har'a nuti afaan guunnee gibsisa ta'u beellafti yookiin immoo jaarmaa biraa irratti hin gurgurre dantaa uummata Oromoo jennee nama nuti. Baandummaa yoo ta'e eenyutu baandaa ta'uu danda'a jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akeekni Adda Bilisummaa Oromoo garuu dantaa uummata keenyaa sharafuu miti. Dantaa uummata keenyaa ka bu'uuraa hundeedhaan eegsisuudha. Kana immoo dantaa uummata keenyaa eegsisuu irratti baay'ee wajjin iyyuu na haaramne. Ni qabsoofnaa jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo naggaadee dantaa miti. Dantaa saba keenyaatiin nagadee jaarmiyaa jiraachuu barbaadu miti. Never. Himannaan akkasii karaa kamiin iyyuu yeroo kamitti iyyuu yoo ka'e fudhatama hin qabu jechuudha. Karaa hundumti iyyuu karaa TPLF kan jedhamu ture jechuudha. Amma karaa hundumti iyyuu PP jedhamaa jira. No, karaa hundatti akkas miti. Karaa hedduutu jira. Karaa sana uummatatu filata. Filannoon kan uummataa ta'uu danda'u ture jiraataa jechuudha. Malee wajjimbirii miidiyaatiin wantoota garaagaraatiin uumanii burjaajii garaagaraa uumanii uummata kana wareegama kaffalchiisuu fi biyya kana wareegama kaffalchiisuun barbaachisaa miti. Uummata keenya caalaa kan itti hirkatutu hin jiru. Hirkoo amanamaan, dahoo amanamaan, gaachanni amanamaan uummata keenyadha, uummata Oromooti.
itti boonna sanatti uummata kabajamaa kanatti kabaja isaaf malu kabaja dabalataa kennuuf deemna. Qabsoon keenyas kanaafidha. Qabsoon keenya baasee namoota muraasa aangoo kaa'uuf miti. Namoota muraasa kiiloo kaa'uuf miti. Maalluun jedhaa turan beektaa gaafa 2018 gara jalqabaa 2017 waa hundi 4 kiiloodha jedhan. Waa hundi 4 kiiloodha. 4 kiiloo geenyaan hunduun deebi'a. No 4 kiiloo geenyaan hunduun deebi'u. Wabiin sun hin jiru. Maaliif 4 kiiloon kan ijaarame cunqursaadhaan ijaarame sirna cunqursaatu ijaare. Uummata keenya miti kan ijaarrate. Mana alagaa deemte mana alagaan ijaarrate keessa teesse waan deebistu hin qabdu gaaffii uummata. 4 kiiloo kan ijaare sirna cunqursaa uummata keenya irratti fe'ametu ijaare. Namni mana sana dhaale hundumtiyyuu gaaffii uummataatiif deebii kenna jedhanii yaaduu hin danda'amu. Waayee mana sana ijaare tiksuuf dhaqu warra 4 kiiloo dhaqan. Kanaaf 4 kiiloo dhaquun yookiin aangoo qabachuuni gaaffii uummataa deebisuuf miti jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo kanaaf hin qabsoofne. Rakkoo guddaan bara adda bilisummaa Oromootiif biyya kana gidduu jiru kana dabar. Oromoon abaawoon kan inni jedhu Oromoon gaaffii biyyummaa qabaadha. Our demand is a national demand. Kuni gaaffii river ta'uu hin dandeenyedha beekta. Ejjennoon abaawoo immoo gaaffii national demand uummanni Oromoo qabu akkaataa barbaadametuun sharafamee deebi'uu qabaadha. Dhimma gaaffii uummataati. Dhimma mirga uummataati. Dhimma bilisummaa uummataati. Dhimma gootoowwan hedduun waggoota 50 darban itti wareegamaniiti. Mirga uummataa dhiituun dheekkamsa uummataa kaasa dhugaadha. Waan naan barbaachisu deebii gaabaan mirga uummataa kabajuudha jechuudha. Deebii gaabaan bilisummaa uummata keenya gonfachiisuudha. Dimokiraasii uummanni keenya barbaadu kennuufidha. Uummata keenyatti goraadee gadi fudhatanii gadi ba'uu miti furmaanni. Uummata keenyatti qabee gadi galgashachuu miti. Diina miti bara uummanni keenya. Sabadha, lammiidha. Okay? Biyya kana irratti allanna nuti. Nuti keenya lafa kana keessa jirti. Inni tokko ilma gudeedha. Inni tokko immoo ilma guddisaaniiti biyya kana keessatti. Oromoo akka ilma guddisaatti ilaaluun dhaabbachuu danda'utu jiraata jechuudha. Cunqursanii, ajjeesanii, saree godhanii itti deemama yoo ta'e uummanni adda bilisummaa Oromoo taa'ee ati mirga kee hin falmatin jedhee utuu manatti gadi ukkaamseeyyuu uummanni tolleen jiru adda bilisummaa Oromootiif. Mootummaan mirga uummata keenya akkaataa uummata keenya barbaadutti kabajee fi bilisummaa isaa gonfachiise nageenya isaa eegee fi mirga isaa eegee fi akka namaatti uummata keenya eegnaan immoo adda bilisummaa Oromoo ana taangoo barbaadeetii ka'ee hiriira naabee jedhee mana irratti deemeetu kaayeseeyyuu uummanni ni hiriiru adda bilisummaa Oromooti wajjin. Kana jechuun maal jechuudha? Hiriira fi dheekkamsa uummataa jaarmiyaalee miti kan kaasu. Cunqursatu kaasa, ukkaamsatu kaasa. Bara 1960 keessa dheekkamsa guddaa jijjiirama warraaqsa guddaa fide sana kan kaase cunqursaa uummata keenya irratti ta'edha. Saamicha lafaatu kaase. Cunqursaa aadaa, cunqursaa eenyummaatu fincila sana kaase, warraaqsa sana kaase. Sirna darguu keessatti dargaggoonni bosonatti galanii hidhatanii deebi'anii akka darguu lolaniif aangorraa akka ari'an kan godhe ajjechaan Finfinnee keessatti raawwatedha. Duguggaa sanyiin Finfinnee keessatti raawwatedha. Qe'ee shibbir jedhee uummata the best mind lammii biyya kanatti goraadee luqqifatee gaafa inni gadi bahu warri furmaata dhaban gadi baanee isa loluu dirqaman jechuudha. Bakka cunqursaan jiru hundumaa dheekkamsa uummataa jira. Sirna waggaa 27 guutuu nutis yoo xiqqaate umurii keenya walakkaa umurii keenya daandiirra kan dhaabbanneef kan mormine cunqursaa uummata keenya irratti fe'ametu akka nuti daandiirra dhaabbannuuf buloota keenya filatamoo ta'an akka nu dhabnu kan godhe cunqursaa uummata keenya irratti fe'ame jechuudha. Namni cunqursaa ba'achuudhaaf uumamu hin jiru lafa kanarra. Kanaafi cunqursaa, ukkaamsaa, ajjeesaa, hidhaa, heera biyya kanaa ciciraa, gataa uummatatu natti dheekkame jechuun hin danda'amu. Inni sirriin daandii qajeeltoon goraadee amma uummata irratti gadi luqqifatanii uummata keenya ajjeesaa jiran kana ka addunyaa nama ija banattee ilaalaa jirtu kana dhaabuudhaa fi uummata keenya immoo deebisanii dhiifama gaafachuudhaan uummatas gara nagaatti fidu ofiis gara nagaatti deebi'uutu gara daandii sirriitti wal deebisuutu furmaata ta'a. Yakkaanii dhaadannoodhaanii si ajjeesnaadhaanii wanti furmaata ta'u hin jiru. Cunqursaa itti fufsiisuudhaanii nageenya amansiisaa fiduun hin danda'amu.
hin danda'amu never. Kanaafoo cunqursaa itti fuffiifneetu lammii ajjeefne or gurmeessaa ajjeefne aangoo irratti ture yaa lammiin du'uu danda'a or gurmeessaan du'uu danda'a dhugaadha. Because amma qawwee qabanitti ajjeesuu danda'u. Lammii ajjeesanii garuu nageenya itti fufsiisuu hin danda'ani. Okay? Sana amanuu danda'uutu barbaachisaadha. Kanaafi bir'annaadhaan maaliif jiraanna? Mootummaan maaliif birratee jiraata? Maaliif gaaffii uummataan deebisu? Gaaffii Oromootu haqamiti biyya kana keessatti. Gaaffii abbaa biyyummaa Oromootu haqamiti. Gaaffii dinagdeetu, gaaffii siyaasaatu, gaaffii nageenyaatu haqamiti biyya kana keessatti. Gaaffii haqa Oromoo maaliif deebii dhaba? Gaaffii haqa Oromoo deebii dhorkatanii immoo itti fufuu hin danda'ama. Kana ilaaluutu barbaachisaadha. Rakkoon poolitikaa biyya kanaa nama galma milikitii jiru aynii qabu. Namoota hedduutu galma milik kana keessaniira. Garuu rakkoo bu'uuraa uummata Oromoo hiikuu hin dandeenye. Maaliif akeeka uummanni Oromoo namoonni galma milik sana seenan hundi isaanii akeeka qabsoo uummanni keenyatti qabsaa ture sana immideetii jijjiiranii waan hiriiranii fi uummanni immoo akeeka isaatti cechee waan itti dhufeef rakkoon kun rakkoon Itoophiyaa furamuu dadhabdee jechuudha. Inumaayyuu amma rakkoon Itoophiyaa Oromoo fi Itoophiyaa ta'eerama biyya kana keessatti. So rakkoon kun hiikamuu danda'u sirra jiraata. Rakkoon kan biyya kana keessa rakkoo sirnaatu jira. Rakkoon sirnaa kun immoo sirna sana achitti dhiisanii nama jijjiiruudhaan furmaatan ta'u. Sirna jijjiiru, adeemsa jijjiiru, ilaalcha jijjiiru, gaaffii uummataa sirnaan deebisuu danda'uutu furmaata waliigalaa fidaa jechuudha. Kanarratti hojjetamuun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni Oromoo immoo tolchee beeka. Waan jalaa badee beeka, waan barbaadu beeka, waan fudhatu malee hin deebine beeka. Akeeka qaba, galiisaa qaba. Gaala barbaachaaf manaa bahee Oromoon lukkuu fudhatee hin galu jecha kiyya kana. Gaala barbaadutti jira lukkuu karatti argine fudhannee hin deebinu. Gaaluma san bira gahuuf karaan nu hafe gabaabaa amma. Bilisummaa Oromootiif Oromiyaanis sabboontonnis Oromoonis dorrobee jira. Jijjiirama yeroo dabre dhufetu maseenee hafe malee bilisummaan Oromoo dhalatuuf qophiirra jirti. Bilisummaa Oromoo fi Oromiyaa mirkaneessuuf wareegaman akeeki wareegama ijoollee sanii. Hiree ofii murteeffachuuf lubbuu isaanii nuyi irra jiruuf kennanii ka dabran. Abbaan tahe immoo carraa kanaan mootummaan kun aangootti dhufe abbaa immoo dimokiraasii abbaa immoo waan biraa namaa kennu godhee herreguu irra akeeka ijoolleen sun wareegamaniif akeeka sabni kun itti dadhabaa itti dhamaa itti hidhamaa itti miidhamaa tureef san beekanii isaan malee itti biyyi ijaaramu dimokiraasiin malee biyyi ijaaramu nagaaf tasgabbii buusuudhaan alatti biyyi ijaaramu akka hin dandeenye hubatanii karaa nagaa irratti akka deebi'an mootummaa biyya kanaaf yaamicha godha. Inni lammataa mootummaa naannoo Oromiyaa warra jedhamu warra PP kanaaf biyya tokkoof saba tokko qabna. Warri biraa kan akka naannootti ollaa keenya jiran inni mormituus inni warra PP jedhanii gamtaa irratti waliin jirtanis waliin jiru. Nuhiin Oromoo garuu ergama namoota biraatiin ergama qaama biraatiin Oromoo dhugaa waan inni dubbateef Oromoo haqa waan inni qabateef ajjeesaa reebaa hidhaa jirtan kun akkuma jaallan dhaaman seenaa keessatti bakka fokkataa qaba. Waliin jireenya Oromoo keessatti illee waan fokkataa uuma. Sabni har'a isin addaan baasuu dandeettan, sabni har'a isin gargar qooduu dandeettan hin jiru. Seenaa mataa keessanitti gad deebi'aati. Haga aangorra jirtanitti seenaa boonsaa saba kana keessatti biyya kana keessatti isiniif dhaadheffamuu danda'u irratti fuulleffadha. Karaa nagaa irratti saba kanaaf biyya kana akka abbootiin keenya kalee itti rakkatanii, itti fannifamanii, itti hidhamanii, itti dararamanii, itti hiyyoomanii Oromoof Oromiyaa asiin nuun ga'an kana nama ajjeeftanii wal firfirsitanii Oromoof Oromiyaan dhabamsiisinaa gara sirriitti deebi'aa jedhan.